Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni Finfinnee Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Baga ayyaana cuuphaa bara 2016 baga ittiin sin gahee, baga hunduma keenya ittiin nu gahee. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu yeroo baay'ee yeroo ayyaanni cuuphaa gahu kiristaanonni gaafiiwwan adda addaa kaasuu jechuudha. Gaafiiwwan hedduun ayyaana cuuphaatiin wal qabatee ka'an hedduu isaanii waan jiraniif tokko tokkootiin ilaalla jechuudha. Kanneen keessaa cuuphaan maalidha? Bu'uurri cuuphaa eenyudha kan jedhuu fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif Yordaanositti cuuphame? Akkasumallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif bishaaniin cuuphame? Cuuphaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi kan kiristaanotaa garaagarummaan isaa maali? Umuriin cuuphaa itti cuuphamuu qabu kiristaanni tokko waggaa meeqatti kan jedhullee as keessatti kan hammatamuu fi kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Qabxiiwwan kana gaggabaabsinee waliin ilaallaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan asumaan sin affeeraa kallattiidhumaan gara gaafiiwwan kaanitti darbina jechuudha. Cuuphaa jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kana. Cuuphaa jechuun maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin bishaan keessa yeroo 3 seenanii bahuu jechuudha. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin maal jedheera? Deemaa maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiin, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa amantoota Ayzaabota warreen hin amanne amansiisaa, bartoota koo taasisaa jedhee bu'uura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaaheen cuuphaa jechuun maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin yeroo 3 bishaan keessa seenanii cuuphamuu jechuudha. Gaafiin lammaffaan ka'u cuuphaan maaliif barbaachiseedha? Tokkoffaa cuuphaan fayyinaaf barbaachise. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan amanee fi kan cuuphame ni fayyaa, kan hin amanne kan hin cuuphamne itti faradama jedha. Kanaafuu tokkoffaa cuuphaan firdii jalaa nu oolcha, lammaffaa immoo cuuphaan nu fayyisaa. Kanaafuu barbaachisummaan isaa fayyinaafidha jechuudha. Lammaffaan immoo barbaachisummaan cuuphaa lammaffaa dhalachuu keenya yookiin immoo mucaa Waaqayyoo akka taanu nu gargaara. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa kaanee gaafa dubbisnu lammaffaa bishaanii fi Hafuura Qulqulluu irraatii dhalachuu baannan mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessanii jedha. Kanaafuu tokkoffaan dhaloota gooftaa irraa nuti itti argannu dhaloota mucummaati. Lammaffaan mootummaa Waaqayyoo akka nuti gallu nu gargaara. Sababiin isaa namni lammaffaa bishaanii fi Hafuura Qulqulluu irraatii dhalachuu baannan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu yookiin immoo galuu hin danda'u jedhee waan kaa'eef mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf dirqama cuuphaan nu barbaachisaa jechuudha. Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef osoo hin ta'in akka araara isaatti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haareessuu Hafuura Qulqulluutiinis nu fayyisee jedha. Hafuurichis isa inni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseedha jedha. Kanaafuu lammaffaa dhalachuu ni barbaachisaa jechuudha. Maalirra? Bishaanii fi Hafuura Qulqulluurra. Kanaafuu barbaachisummaan cuuphaa inni guddaan cuuphaadhaan lammaffaa dhalachuu keenya, mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan ittiin mirkaneeffannudha jechuudha. Inni biraan ergaa qulqulluun Phaawulos warra Efesooniidhaaf erge boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatama akka argattuufi jedha. Yesuus Kiristoos karaa dubbii isaatiin bishaan dhiqannaadhaniin ishee ni qulqulleessaa jedha. Kana jechuun cuuphaadhaan ni qulqulleessaadha. Waldaa kiristaanaa jechuun egaa walitti qabama kiristaanotaati, tokkoon kiristaanotaati
akkasumallee mana kiristaanaati jechuudha. Kanaafidha jechuudha ijoolleen dhalatanii guyyaa 40 fi guyyaa 80ffaa isaanitti mana kiristaanaatti dhufanii kan isaan cuuphaman, kan isaan qulqullaa'an, kan isaan mucummaa Sillaasee argataniif jechuudha. Inni biraan barbaachisummaan cuuphaa Kiristoos wajjiniin tokko akka taanu nu taasisa jechuudha. Cuuphamuu keenyaan Kiristoosin wajjiniin tokko ni taanaadha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti cuuphamuu keessaniitiin Kiristoosin uffattaniittu jedha. Akka uffataatti Kiristoosin maal taataniittu uffattaniittu jechuun dhalli namaa gaafa cuuphamu Kiristoosin ni uffata jechuun Waaqayyo wajjin Kiristoos wajjin tokko ta'a jechuudha. Kanaafidha jechuudha cuuphaan kan barbaachise. Lammaffaan immoo cuuphaadhaan miseensa mana kiristaanaa taanaa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos warra Qolaasiyaasiif erge boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaanee hanga 13tti gaafa dubbisnu akkana jedha. Isin kakuu moofaa keessatti namni mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf dirqama dhagna qabata. Amma garuu dhagna qabachuu sana kan foonitti jedhee Yesuus Kiristoos maal godheedha jedha. Balleesseera erga jedhee cuuphaadhaan Kiristoos wajjin awwaallamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessa isa kaasetti amanuu keessaniin isin immoo isa wajjin du'aa kaafamtaniittu jedha. Kana jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a keessaa ka'eera gaafa jennu gaafa bishaan keessa gasseennu du'uu keenya gaafa achi immoo ol baanu du'aa ka'umsa keenya kan agarsiisudha jechuudha. Cuuphaan du'a jalaallee nu baasuu akka danda'u macaafa qulqulluu kana keessatti hubachuu ni dandeenya jechuudha. Isin irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuun foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoos wajjiniin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiiseera jedha. Kana jechuun namni duratti dhagna qabatu malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu kakuu moofaa keessatti. Amma garuu dhagna qabachuu keessanii fi hojii foonii raawwachuu keessanii dadhabaa yoo taatan iyyuu cubbuu keessanii fi irra daddarbaa keessan Waaqayyoon isiniif dhiisee cuuphaadhaan maal sin taasiseera? Jiraattota sin taasiseera jedha. Kanaafuu cuuphaan akka nuti jiraannu kan nu gargaaru keessaa isa tokkodha jechuudha. Fakkeenyota cuuphaa as keessatti kaasuu ni dandeenya. Sabni Israa'el galaana Eertiraa addaan kutee ce'uun isaa fakkeenya cuuphaati. Dhagna qabaan kakuu moofaa fakkeenya cuuphaati jechuudha. Gara gaafii itti aanutti darbina. Gaafiin itti aanu yeroo baay'ee kan ka'u cuuphaa eenyutu hundeesse yookiin immoo bu'uurri cuuphaa eenyudha kan jedhudha jechuudha. Cuuphaa kan hundeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Akkamitti hundeesse kan jedhu immoo gaafa laallu karaa lamaanii kan inni hundeesse. Tokkoffaan ajajaa fi lammaffaan raawwiidhaan hundeesse. Ajajaan gaafa jennu wangeela Maatiyos boqonnaa 28:19 irratti jalqaba akkuma dubbifne deema maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin Ayzaabota cuubuudhaan bartoota koo taasisaa jedhee duuka bu'oota isaa ajajee ajajaan cuuphaa hundeesseera. Lammaffaa immoo ofiisaa mataasaa galaana Yordaanos keessatti argamee cuuphaa kana cuuphamuudhaan xalayaa garbummaa keenya kan Daabiloos nurratti barreessee ture sana maal godheera? Barbadeesseera jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraati akkuma argannu jechuudha. Inni biraan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif cuuphame? Gaafiin ka'u yeroo baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif cuuphame gaafii jedhudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni cuuphame akka yeroo Yohaannis cuuphanii namoota cuubaa ture sana namoonni cuubamaa turan immoo dhukkuba isaanirraa fayyuudhaaf, cubbuu isaanirraa fayyuudhaaf, dhibee foonii isaanirraa fayyuudhaaf kan cuuphame osoo hin ta'in gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokkoffaa kan inni cuuphamee fi fakkeenya nuuf ta'uudhaaf, lammaffaan immoo cuuphaa nuuf hundeessuudhaaf jechuudha. Cuuphaan kakuu moofaa keessatti hin turre kan ture dhagna qabaa ture jechuudha. Dhagna qabachuu fi dhiisuun immoo cubbuurraa nama fayyisuu akka hin dandeenye kutaa macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti waan dhorkameef yookiin waan dubbateef namni dhagna qabates qabachuu baatus mootummaa Waaqayyoos kan isa dhabsiisu kan isa dhaalchisus erga hin taane cuuphaadhaan garuu du'a jalaa ba'uu akka dandeenyuu fi mootummaa isaa akka dhaaluu dandeenyuuf fakkeenya ta'ee nu barsiisuu fi akkasumallee cuuphaa kana nuuf bu'uuruudhaaf yookiin hundeessuudhaaf jechuudha. Kan biraan immoo kakuu moofaa keessatti cuuphaa dhokatee ture sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii sadummaa sana ifa baasuudhaaf jechuudha kan inni cuuphame. Akkuma argitan galaana Yordaanos keessatti gaafa cuuphamu iccitii sadummaa mirkanaa'eera jechuudha. Abbaan samii irraati ilmi koo inni jaallatamaan ani jaalladhu isa kanadha isa dhagaa jedhee sagalee isaatiin dubbateera. Ilmi immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanos keessatti argamee cuuphameera. Akkasuma Hafuurri Qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufee maal godheera? Irra qubateera jechuudha. Kanaafuu
sadummaa isaa mirkaneessuudhaaf yookiin immoo iccitii sadummaa fi tokkummaa sana ifa baasuudhaaf jechuudha kan inni cuuphame. Lammaffaan immoo xalayaa garbummaa nurratti barreeffamee ture sana nurraa barbadeessuudhaaf diinni keenya Addaamii fi Hewaaniin erga cubbuu hojjisiisee gannata keessaa baaseen booda xalayaa garbummaa irratti barreessee tokko Yordaanos keessatti tokko immoo Qaraaniyoos irrattidha jechuudha kan inni awwaalee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal godhe gara laga Yordaanos deemuudhaan bakka xalayaan garbummaa itti awwaalame sana irra dhaabbachuudhaan cuuphamee xalayaa garbummaa keenyaa sana barbadeesseera. Kanaaf immoo fannifamuu isaatiin fannoo irratti Qaraaniyoos irratti xalayaa garbummaa sana barbadeesseera jechuudha. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qolaasiyaasiif ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaanee gaafa dubbifnu akkas jedhamee barreeffameera. Isa nuti hin tolin sana isa nurratti barreeffamee ture sana karaa seeraa waan inni nurraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irra ooluu isaatiin gooftaan maal godheera xalayaa garbummaa sana nurraa barbadeesseera yookiin immoo nurraa haqeera waan jedhuufi tokko fannifamuu isaatiin lammaffaan immoo cuuphamuu isaatiin xalayaa sana nu waaquudhaaf jecha kan inni cuuphameefi jechuudha malee cubbuu qabaatee miti jechuudha. Kan biraa cuuphaa nuuf hundeessuudhaaf akkasumallee cuuphaa nuuf eebbisuu fi nu qulqulleessuudhaaf jechuudha kan inni cuuphame. Ofii isaatii cuuphameeti jechuudha. Waan hundumayyuu waan gootan hundumaa waan raawwattan hundumaa maal godhaa jedhee anarraa baradhaa jedheera jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:29 gaafa dubbisnu kanaafuu nu barsiisuudhaaf nuuf eebbisuudhaaf nu qulqulleessuudhaaf jechuudha kan galaana Yordaanositti cuuphame xalayaa garbummaa keenyaa nurraa haquudhaaf jechuudha. Inni biraa gaafiin yeroo hedduu ka'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ganna 30 yookiin immoo umurii isaa waggaa 30tti maaliif galaana Yordaanositti cuuphame gaafii jedhutu ka'a jechuudha. Maaliif gad xiqqaatee 29 hin ta'in maaliif yookiin immoo ol bahee 31 ofiisaa ol hin ta'in maaliif waggaa 30tti cuuphame yookiin maaliif 40tti hin cuuphamin gaafiin jedhu ni ka'a waan ta'eef sababiin inni waggaa 30tti cuuphamee fi inni guddaan akka seera horiititti aangoon lubummaa kan inni kennamu umurii 30tti jedha jechuudha. Gooftaan keenya immoo Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa ta'ee hojii barsiisummaa kana jalqabeeraa jechuudha yookiin immoo nuuf jalqabuudhaaf nuufi jalqabsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaan immoo Addaami mucummaa isaa waggaa 30tti argatee ture. Eden Gannat keessa waggaa 7 erga tureen booda sababa cubbuu hojjeteen dhabeeraa jechuudha. Kanarraa kan ka'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucummaa inni dhabe sana deebisuudhaaf jecha waggaa 30tti galaana Yordaanos keessatti cuuphame jechuudha. Sababii kanaafidha jechuudha. Gaafiin yeroo hunda ka'u immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif galaana Yordaanositti cuuphame gaafiin jedhu yeroo hunda irra deddeebiidhaan ni ka'a. Maaliif lageen jiran keessaa laga kana filatee gaafii jedhuudhaaf lagni kun egaa kutaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti jechuudha ni ka'a jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba irratti kan inni iddoo kanatti cuuphamee fi raajiin dubbatame akka raawwatamuufidha jechuudha. Raajiin kunoo maalidha kan jedhuu fi faarfannaa Daawit 114 lakkoofsa 3 kaanee hanga 7tti gaafa dubbifnu akkana jedha. Galaanni argee ni baqatee lagni Yordaanos gara booddeetti deebi'ee jedha. Tulloonni akka korbeeyyii oolaa gaaronnis akka ilmoolee hin kuruphisanii. Yaa galaana nana maal taatee baqattee? Yaa laga Yordaanos maaliif gara booddeetti deebitee jedhee kaa'aa jechuudha. Kanaaf egaa raajiin dubbatame akka raawwatamuuf kan jennuu fi galaanni Yordaanos gaafa gooftaan itti cuuphamuudhaaf deemu ni baqattee jedha macaafa qulqulluu irratti. Daawitis kana kaaseera maaliif baqattee jedhe. Gaaronni illee ni kuruphisanii akka ilmoolee oolaa ta'an jedhee kaa'a. Sababiin isaa xalayaa yakkaa xalayaa garbummaa Addaam sana baattee dhoksitee waan turteef jechuudha. Gooftaan gaafa dhufu xalayyittii sana ifa baasuudhaaf itti himuudhaaf agarsiisuudhaaf jecha galaanni maal taate gara booddeetti deebite yookiin immoo ni baqatteedha. Kanaafuu tokkoffaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuuphamuun isaa xalayaa garbummaa sana barbadeessuudhaaf raajii dubbatame sana raawwachuudhaaf jechuudha. Lammaffaa irratti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni achitti cuuphameef jechuudha. Kakuu moofaa keessatti wanta raawwatamaa ture sana yookiin immoo raajii raawwatamaa ture sana raawwii raawwatamaa ture sana dhugoomsuudhaaf jechuudha kan inni achitti cuuphame. Galaana Yordaanos kana keessatti bara kakuu moofaa keessa namoonni hedduun cuuphamanii fayyina itti argataniiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaanee hanga 17tti gaafa dubbifnu Israa'eloonni Gibxiitii gaafa bahan galaana Yordaanos addaan kutanii ceehaniiru jechuudha. Iyyaasuun taabota Waaqayyoo fuudhee fuuldura isaanii yommuu deemutti galaanichi bakka lamatti addaan isaaniif citee
galaanicha luka duwwaa ce'aniiru jechuudha. Galaana Yordaanos galaana guddaa kana jechuudha. Kana jechuun eessatti ce'anii gara biyya dhaala isaaniitti gara biyya aannanii fi dammaa biyya Kaanaanitti jechuudha ce'aniiru jechuudha. Kana jechuun egaa namni gaafa cuuphamu biyya dhaala isaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka danda'u sila wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti dhuguman isiniin jedha namni lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuu baannaan cuuphamuu baannaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Akkuma jedhame galaana Yordaanos ce'anii gara biyya dhaala isaaniitti akkuma galanii nutis yoo cuuphamne cuuphaadhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu nu hubachiisa waan ta'eef jechuudha. Inni biraan immoo lammaffaa moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaanee hanga 14tti gaafa dubbisnu Eeliyaas galaana Yordaanos ce'uu isaatiin gara biyya jiraattotaatti ol ba'eera jechuudha. Nutis immoo fakkeenyuma kanaatiin yoo kan cuuphamnu taa'ee cuuphatti amannee cuuphaan nu fayyisa jennee mootummaa Waaqayyoo nu galcha jennee yoo amannee gara biyya jiraattotaatti Eeliyaas akkuma galaanicha ce'ee ol ba'ee cuuphamee akkuma ol ba'e nutis immoo cuuphamuu keenyaatiin mootummaa Waaqayyootti galuu akka dandeenyu nu barsiisaa jechuudha. Inni biraan tokkoffaa moototaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti Nami'aam namichi jedhamu galaana Yordaanositti cuuphamuu isaatiin dhukkuba isaa lamxii isaarraatii fayyeera jechuudha. Nutis amannee yoo kan cuuphamnu taane dhukkuba foonii fi lubbuu keenyarraatii fayyuu dandeenya jechuudha. Qulqullaa'uu dandeenya waan ta'eef cuuphamuun kanaaf kan barbaachise galaanni Yordaanos immoo as keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Iyyoobi garba Yordaanositti cuuphamuu isaatiin dhukkuba isaarraa fayyeera. Fakkeenyuma kanaan egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanos keessatti cuuphamuun isaa tokkoffaa waan kakuu moofaa keessatti raawwatamaa ture yookiin immoo raajamaa ture sana ta'aa ture sana dhugoomsuudhaaf yookiin immoo ifa baasuudhaaf jechadha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti kan inni cuuphame. Lammaffaan immoo jalqaba akkuma kaasne xalayaan garbummaa Addaamii fi waan irratti barreeffamee ture achi keessatti waan awwaalamee turee fi sana barbadeessuudhaaf jechuudha kan inni achi keessatti cuuphame. As keessatti egaa Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti jalqabas akkuma kaasne isa irratti barreeffamee ture sana isa nutti hin tolin sana Waaqayyoon karaa seeraa waan inni barbaadu wajjin duguugee nurraa balleesse jedhee akkuma kaase xalayaa garbummaa keenyaa sana nurraa haquudhaaf balleessuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti cuuphame jechuudha. Gaafin biraa yeroo baay'ee kan ka'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif bishaan hin cuuphame gaafii jedhutu ka'a. Maaliif bishaan hin cuuphame? Maaliif dammaan hin cuuphamini? Maaliif dhiigaan hin cuuphamini? Maaliif immoo yookiin waan biraa wantoonni gaggaariin hedduun iyyuu ni jiru waan ta'eef maaliif isaan hin cuuphamin? Maaliif cuuphamuudhaaf bishaan filatee gaafii jedhutu ka'a jechuudha. Egaa bara kakuu moofaa keessatti bishaan akka badiinsatti ilaalamaa ture jechuudha. Keessattuu bara Nohi sabni gaafa cubbuu hojjetu Waaqayyoon bishaan badiinsatiin isaan balleesse jechuudha. Isarraa jalqabanii namoonni bishaan akkamitti ilaalanii badiinsaaf qofa akka waan uumameetti ilaalaa turan yookiin immoo lakkaa'aa turan jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo seenaa sana dhabamsiisuudhaaf jecha bishaan badiinsaaf qofa osoo hin taane gaarummaadhaaf illee akka inni uumame fayyinaaf akka inni uumame akka ta'uu danda'u nu barsiisuudhaaf jecha bishaaniin cuuphameera jechuudha. Bishaan iddoo hundatti argama. Hiyyeessas ta'e sooressas ta'e namni hunduu qixa argata waan ta'eef Waaqni immoo Waaqa hundaa hunda kan danda'u abbaa bara baraa waan ta'eef iyyuu hundaaf namoonni kan isa waammatan hundaaf akka dhaga'uu danda'u mirkaneessuudhaaf. Lammaffaan immoo bishaan yoo biqiltuutti nam'ee biqiltuu ni lalisiisa ni guddisa. Nutis immoo yoo bishaan hin cuuphamne akkasuma foonii fi lubbuu keenya nu lalisiisuu ni danda'a, nu eebbisuu ni danda'a. Biqiltuutti osoo waan biraa nanne, dhiiga osoo nanne, osoo aannan nanne hin gogsa jechuudha. Akkanarraa bishaan garuu ni lalisiisa jechuudha. Bishaan qaama keenyas ta'e uffata keenya yoo ittiin miiccanne xurii keenyarraa nu qulqulleessa. Akkuma kana egaa bishaan yoo cuuphamne immoo cubbuu keenyarraatii yakka keenyarraa qulqullaa'uu dandeenya jechuudha. Macaafa raajicha Isqeelii boqonnaa 36:25 irratti ani bishaan taliila isinittiin facaasa isin immoo xuraa'ummaa keessanirraa waaqolii tolfamoo keessanirraatii ittiin qulqullooftu waan jedhuufi kanaarraa kan ka'e bishaan hin cuuphamuun barbaachise jechuudha. Osoo dhiigaan qaama keenya dhiqanne, osoo aannaniin qaama keenya yookiin uffata keenya dhiqanne yookiin miiccine ni xureessa yookiin xurii nutti ta'a malee nu qulqulleessuu hin danda'u. Bishaan garuu xurii keenyarraa akkuma nu qulqulleessu yakka keenyarraas cubbuu keenyarraas nu qulqulleessuu danda'a.
Sababiin isaa immoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti afurri waaqayyoo bishaan irra bulee irra waan jedhuuf bishaan qulqulluu akkuma ta'e afurri qulqulluun immoo gaafa bishaanicha irra bulu nu qulqulleessaa jechuudha. Immoo bishaan jechuudha gaafa waan bal'aatti nan'ee yookiin immoo lagarra dhaabbanne akkasitti gadi jennee gaafa nuti ilaallu bifa keenya halluu keenya nu mul'isa jechuudha. Akkuma kana egaa nutis yoo bishaan qulqulluudhaan afura qulqulluun irra buleen gaafa cuuphamnu iccitii Sillaasee isa dhokataa sana ija amantaa keenyatiin ija laphee keenyatiin arguu dandeenya nuuf ibsa waan ta'eef kanaaf bishaaniif cuuphamna. Kanaafidha jechuudha bishaaniin kan nuti cuuphamnu. Gaafiin kan biraa kan ka'u umuriin cuuphaadhaaf ni daangeffamaa gaafii jedhutu ka'a jechuudha. Yeroo baay'ee namni cuuphamuudhaaf umurii meeqatti cuuphamuu qaba kan jedhudha jechuudha. Barsiisa mana kiristaanaa keenyaa fi akka barsiisa macaafa qulqulluutti cuuphaadhaaf umuriin daangeffamuu hin jiru. Haa ta'u malee dhiirri dhalatee guyyaa 40tti dubartiin immoo dhalattee guyyaa 80ffaa isheetti akka cuuphamtu seera lootaa boqonnaa 12 irratti kaawwameetu jira jechuudha. Kana malees egaa namoonni amantaa biraa keessas gaafa turan gara amantaa kanaatti amananii gaafa deebi'anii ni cuuphamu jechuudha. Sababiin isaa cuuphaadhaaf umuriin yookiin immoo yeroon kaawwame daangeffame waan hin jirreef jechuudha. Sababiin isaa wangeela Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan dubbatame kan amanee fi kan cuuphame ni fayyaa. Kan hin amanne kan hin cuuphamne garuu itti murteeffama yookiin immoo itti faradama jedhee waan kaa'eef firdii kana jalaa oolanii eebba argachuun mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf namni kamuu cuuphamuutu irra jiraata. Keessumattuu immoo daa'imman akka isaan cuuphamaniif manni kiristaanaas ta'ee macaafni qulqulluunis immoo ni jajjabeessa jechuudha. Fakkeenya cuuphaa kan ta'e bara kakumoofaatti dhagna qabaan kan raawwatamaa ture ga'eessota qofa osoo hin ta'in daa'immaniifis raawwatamaa akka ture seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ni arganna jechuudha. Akkasuma egaa abdiin fayyinaa kun kan inni laattameef ga'eessotaaf qofa osoo hin ta'in daa'immaniif illee akka inni kenname daa'immanis akka cuuphamuu qabanii fi cuuphamuudhaan immoo mootummaa waaqayyootti galuu akka qaban wangeela Yohaannisii boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irrattis kaa'eetu jira jechuudha. Kan biraa egaa cuuphaadhaan kennaatu argama. Kennaan kun immoo ga'eessotaaf qofa osoo hin ta'in daa'immaniif illee akka kennamu macaafa qulqulluu irratti raajichi Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 1:45 irrattis kaa'ameetu jira jechuudha. Kanaaf egaa barnoota keenya keessatti yeroo cuuphaatti gaafiiwwan ka'an hedduudha jechuudha. Kutaa jalqabaa yookiin kutaa tokkoffaa amma kana erga laalleen booddee yeroo itti aanutti immoo kutaa lammaffaa keessatti yeroo cuuphaa namootatti gaafii kan ta'an yookiin immoo yeroo cuuphaatti gaafiiwwan ka'an kutaa lammaffaa keessatti kan hafan immoo walitti deebisna jechuudha. Kan nu barsiisee fi kan nu gorsee waaqni keenya uumaan keenya Sillaaseen maqaan isaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Isa baranneen immoo firii 30 60 dhibbatti hin buufne faarsitoota maqaa isaa dhaaltota mootummaa isaa akka ta'an waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Kutaa kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Sibhaata ለእግዚአብሔር